nama tuna qaba malee ani nama hin qabu jedhe Ustaaz Ibsaan Hasan. Barruu Ustaaz Ibsaan Hasan guyyaa irraan tanaa gara fuula Telegraam isaaniitiin barreessan barruu akkaan gara nama nyaattu kun dhaggeeffadha yaadaa fi murtee koo halkan edaa dhimma sagantaa kiyya kan YouTube fi viidiyoolee idillee hojjetaa ture sababa humna kiyyaa fi hanqina meeshaatiin adda kutuu isin beeksiseen ture isinilleen isini kanarraa ka'uun isinis yaada siif jirra studio siif banna jedhuun hamilee fi quuqama cimaanatti argisiiftanii jirtu kanarratti yaada lamaan qaba. Yaada tokkoffaa sagantaalee ani amma dura hojjetaa ture karaa lamaan isin dhaqqabaa ture. Tokkoffaa karaa miidiyaa keessa hojjetaa ture, lammaffaa affeerraa dabree miidiyaalee birootiin naaf godhamuun waggaa 3 oliif miidiyaan Nuurul Hudaa stuudiyoo isaa cufamee as humna dhuunfaa kootiin itti fufee yeroo garii kadhataa yeroo hedduu maallaqa keessa kiyyaa itti dhangalaasaa asiin gaheera. Amma garuu humna kiyyaanis jira. Miidiyaan idilee irraa waraabus hin jiru. Jiraatus bakka naaf hin qabu. Amma guutumatti sagantaa waraabbii dhaabuu isin beeksisa. Yaada lammaffaa dhimma deeggarsa keessanii hawaasa namaaf rifatuu nama jaalatu qabaachuun qabeenya homa kamiinuu hin madaalamnedha. Yaada meeshaa siif binna jedhu silaanin qeebala ture. Wanti akka hin amanne na godhe dhimma amma dura waa'ee konkolaataa kiyyaatiin gabaa miidiyaa irratti baafamee waggoota lamaaf bu'aa dhabeedha. Akka loon gabaa fidanii namni bitu dhabamnaan gara qe'ee galchanii ta'ee hafe. Dhibaatii fi safuu fuula kiyyarraa na gogsee akka ani abdii muratu na godha. Osoo madaan sun hin fayyin kan biroo yoo baqaqsanii hafe ammas hamileen xiqqoon haftee guutumatti akka duutuu sodaadhe. Xumura kabaja jaalalaa fi quuqama onnee irraa naaf qabdaniif anaaf innuu qabeenya. Garuu deeggarsa fi tapha waan hin jirreef ani hanga humna kootiin barreeffama xixiqqoo kanaan isin kaddama. Gaafa humna ofii kootiin tattaafadhee uf ijaare ofumarra dhaabbadhee isinitti hin deebi'a. Inshaallah. Namatu na qaba malee ani nama hin qabu. Ulfaadhaa galatoon. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.